waliigaltee nuti har'a mallatteessine waliigaltee yeroo qilleensaati. Waliigalteen kunis Kaametti podcast karaa OBN qilleensarra ooluudhaaf jedha. Guyyaa Sanbadduraa galgala sa'aatii 3 hanga 4tti kan inni qilleensarra deemu. Podcastiin Kaametti karaa OBN innaa dhufu OBN sagalee uummataati. OBN kan uummataati. Uummataani kan inni ijaarame kana filannoo godhannee OBN faana hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessinee jirra. Kaamettummaan labata duriitiin kan mana keessaa qofa ture. Bara namoonni Kaametti alaaf mana ishee miidhagfatte. Kaamettummaa warra addunyaa garaa baran. Foolii ishee urgeessan. Kaamettota ilma namaa miidhagsan. Warra jireenya injifatan godhannee dhimma itti ba'achuu feenna. Haalli waliigalaa podcastii keenya dhimmoota dinagdee, xiinsammuu, hawaasummaa, maatii kanarratti xiyyeeffanneetu egeree irratti xiyyeeffanneetu kan nuti hojjennu. Podcastii keenya irratti namoota yaada qaban, namoota yaadama addaa hordofan, namoota beekumsa qaban akkasumas namoota hawaasaaf yaada fayyadu. Foolii addunyaa warra baran, waaqa lafa warra beekan, warra kabajan, warra akkasii faana mari'annaa yaadota jajjaboo hedduu gama hawaasa keenyaatiin xiqqooshee miidiyaa irratti bal'inaan yaadota irratti hin dubbatamne irratti xiyyeeffannee dubbanna. Podcastiin Kaametti guutummaa guutuutti siyaasarraa bilisa ta'ee dhimmoota dinagdee fi xiinsammuu hawaasummaa maatii irratti xiyyeeffatee hojjeta. Akkasumas Kaametti gaafa jennu moggaasa maqaa isaatirraa kaastanii gaafa ilaaltan dubartii bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu hawaasa hunda faana, hawaasa hunda duuba, hawaasa hunda bira Kaamettiin jirti. Dhalli namaa hundi Kaametti qaba. Kanaafuu keessummoonni sagantaa keenya irratti dhiyaatan baay'inaan dubartoota ta'u. Garuummoo warri beekumsaaf yaada qaban, warri editorial policy OBN'if kan keenya faana yaadama Kaamettiin hordofu faana ogeeyyii deeman, warra beekumsa qaban ogummaa irratti xiyyeeffannee dhiyeessina. Keessummoonni nuuf dhiyaatan hundumti isaanii beekamtii isaanii irratti bu'uureffateen dhiyeessu jechuudha. Podcastii keenya kan adda isa taasisu nama eenyuyyuu hin beeknes yoo ta'e nama yaada qabu, nama falaasama hawaasaaf egereedhaaf fayyadu namoota qaban gara Kaamettiitti finnee hin mari'annaa. Yeroo dheeraa turraa qilleensarra hamma lubbuun jirrutti hin hojjanna jennee karoorfanneerraa waaqnis nu gargaara. Akkuma isinitti hime baay'inaan dubartoota kan nuti Kaamettii irratti dhiyeessinu. Lakkoofsa baay'ee dubartoota kan nuti bakka jiran dhiyeessuuf deemnu tokko kana lammaffaan dubartoota ni ga'oomsina. Dubartoonni albuuda keessa isaanii jiru. Dubartoonni hamma jarri ga'an akka isaan argan kallattiiwwan adda addaa ni eerra. Dabalataan immoo keessummaan Kaamettii irratti keessummaa ta'ee dhiyaatu hundumtu miidhaa dubartootaa ni balaaleffata. Miidhama dubartootaaf daa'imman irra ga'u akka jarri balaaleffatan, akka jarri yaadama qabaniin, jechoota qabaniin hundumti isaanii dhimma kanarratti akka hojjetan tola ooltummaadhaan ni taasisna. Hawaasa keenyatti waan haaraa miti kan nuti himnu. Oromoon aadaa fi amaleeffannaa dubartii miidhu hin qabu jalqabuma irraatu. Garuu akkuma argaa jirru bifa eessaa dhufe jennee yaaduu hin dandeenyeen dubartootarra miidhaan garaagaraa ga'u irratti argama. Hubannoodhaanis maaliinis wal qabate. Kanaaf dubartoota irratti xiyyeeffannee ni hojjannaa jechuudha. Moggaasumti maqaa keenyaayyuu Kaamettiidha. Kanaafuu Kaamettota ni finna. Kaamettota addunyaa foolii baran, foolii addunyaa miidhagsan, warra alaa mana bareechatan, warra keessa isaanis ala isaanis qulqulleeffatan ni jajjabeessinas beekamtiis ni kennina.